Mee hojjetaa mootummaa ta'uudhamoo yuutuubara ta'anii dalaguu caala jettan yookaan nama sooshaal miidiyaa tokko taatanii dalaguu caala jettu. Yoo yaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa keessan hin daganne akkam jirtan fayyaa keessan nagaa jirra galata isaati. Egaa kurfii arraatiin sagantaa haaraa tokko qabannee isinii dhufnee jira. Morkii namoota lama isa kanaafi isa kana jechuudha. Kanaafi isa kanaatu morkii jabaa waliin seenuudhaaf deema. Isin daawwattoonni kabajamtoonni daawwattoonni keenya sagantaa kana akka itti bohaartaniif itti bashannantaniif waa irraa barattan abdii guutuudhaan qabu. Chaanaala keenya namoonni haaraa taatan subscribe like share godhuun dagatina isin jenna. Qaxxitaa gamma falmii jara kanaattiin isin dabarsa. Haaya obboleessa eenyu maqaan kee? Kadiiroo siin jaani? Maaliif ibsuu dadhabde garuu? Amma caatii qaamu kanallee mee nurra haa dhaabbatu jechaadha. Arraan tana falmii takkaan siifi ati eenyu maqaan kee? Firoomsaa Maamad. Hojjetaa mootummaa ta'uudhaan Gaafii deebiitu jara kana lamaan jidduutti dorgommiidha. Badhaasa ta'uudha filatta. Ayyuutu bara ta'u hin filadha. Ati hoo? Ashee. Mee akkami yuutuubara ta'uu filatta ishee? Firoo kiyya naamani waan beeku qabdu. Mee Akkamiin naan jee? Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti yoo ilaallee waan takkaa jira. Yuutubara ta'uudha moo hojjetaa mootummaa ta'uu xirasii caalaa waan jamurraa kan ta'e anammoo yuutubara ta'uu xira naa caalaa jira. mee akkamisii jaalash? Sababni irra naa caaluuf hojjetaa mootummaa tokkoo xiqqaate ji'atti toora yoo guddate minimamii qarshii 15,000 nyaatu. Kanarraa garuu emmaniti illee kan inni fudhatu toora 9,800 haa fudhatu. Hojjetaa mootummaati kana takka gaa. Kanarraa waa hedduu jira achitti garuu xiqqaata. Ishii yuutubara takkaa fudhannu. Ati hordoftoota toora nama 100,000 minaa qabattu garuu yuutubara gaafa taate yoo xiqqaate ji'atti 30,20 ni argatta. Ishii yoo xiqqaate 50 ni argattu. Yuutubarota yaadaan 50 ni argatta. 50 kanarraa yoo xiqqaate siif yuutubarri gisee adda baatan haya. Nin caalaadha baqa. Hanqa Kadiiroon jedha geessemi. Kadiiroon yuutuubara tokko caalaa jee. Ati immoo hojjetaa mootummaa ta'uu caalaa jette. Mee waan Kadiiroon gartee jeesan dhageesse deebii isaa kanname. Akkanni jetti yuutubara ta'uu caalaa jeeme yuutubara ta'uuf ni ulfaata. Zibbaloo ustee teessee waan yuutubara ta'uun ni ulfaata. Amma keessattuu yuutubara ta'uuf waa hedduu si feesisa. Eshi. Meeshaa iddoo adda addaa qabaachuu. Kaameraa kwaalitii qabu. Istiidiyoo adda addaa. Istiidiyoo adda addaa wantoota akkanaatu si barbaachisa. Kanaafuu yuutuuba dalaguufu kireeteriyaa hedduu si gaafata. Wantoota hedduudhaa si gaafata. Dirqama mootummaa jalatti illee waa hedduu si gaafata. Hayyama qabaachuudha qabda. Qabaachuu si gaafata. Ammallee meeshaalee hedduu gatii. Waan akkasiisan si gaafata. Ammoo hojjetaa mootummaa tokko baatitti dirqama hawaasallee fayyadee akkasitti hojjetaa mootummaa caalaa hin jaalladhu. Inni akka jiddu galeessaan 9,800 harka gahaa jee waan kanarratti maal jette? Waan kanarratti halkanii guyyaa waa'ee mootummaa hojii mootummaa dalaguu halkanii guyyaatti waan itti fufaa miti. Gam tokkoon hojii dhuunfaa keessatti hojjetaa gam tokkoon hojii mootummaa hojjetaa. Sentee dalaguu dandeessa. Akkasitti dalaguu dandeessa. Tole. Yuutuuba kanallee yoo feete harka tokko yuutuuba dalagaa hojii mootummaa dalagaa lachuu. Wanni si dhorkan akka kanattis hojjetaa mootummaa taateetis wanni si dhorkan jiru. Garuu hojii mootummaa irra caala. Irra caalan jaala. Haaya. Afuroo bara ati hin beektu. Akkamiin naan jidduu dhaqee waan fedhaa ta'u wallaahi yuutubara ta'uu irra caala. Maaliif naan jeeqa? Sababni innis gartee yuutubara ta'uudhaaf bara yoo xiqqaate bara ati amma maaris barbaachisa hangas minii kaameera jibbisutti maal taami kun bara waan ikoonomiksii xiqqaadhaan bitattee godhattu waan silkiin bara waa hedduu jira viidiyoo hedduu jira kana karaa itti murtee wanti gootu hedduu jira. Kanaaf kun qabaachuullee baatu yuutubara yoo fakkeenyaaf namoota hanga 100 takkaa sabiskiraayibar galtachuun barate abtaamna wallaahi.
Nama hojjetaa mootummaa kaasa. Amma waan haasoo gaa'e hojjetaa mootummaa jechuun No, akkasii miti. laan dhaggeeffadhu yuutuubarii isa uffata caala. Maaliif naan jee gizee hunda laalimi. Warra yuutuubaraa jireenya isaan jiraachuu jiran laalimi nama hedduu anamma maqaan dhawwe laala. Jireenya isaanii torbaan tokko irra jira. Osoo yuutuuba dhiisanii torbaan tokko achi hojiin isaanii harkaa dhumte maallaqni isaanii kanuma irra ittiin jiraatan. Waan akka guyyuma san ittiin fataa jiruudha malee maallaqni isaanii waan akka isaan fayyadu. Ama garaas barna ganaan duubatti gana haala hojjeta. Ammallee hin dhiyaattu mallee. Laffaatee hojjetaa mootummaa ta'u. Yuutuubara ta'uudhaaf laffaatti si gaafata. Waan maal si gaafata? Akkamitti? Viidiyoo dalaydee waan garaagaraa akshinota gochoota garaagaraa kana dalaydee jechuun bara kutaa waa dalaydaa biineefi. Laffaatii guddaa si gaafata. Yeroo ammaa kana amma Itoophiyaa keessatti namni humni dhibbinoo si ilaale faayidaa qaba. Hojjetu si fida. Hojjetu si fida. Ana bara yuutuubara moo hojjetaa mootummaa ta'uu caalaan ji. Isin hojjetaa mootummaa bara yoo xiqqaate naati isin guddisee kun lama ji malee sookuma 6 5 7 8 10 nyaata. Naa obboleessa fayya. Isin bara guyyarraa sabiskiraayib nu godhaa maal nu godhaa kadhattuma taatanii ubbarraan bareedanii abbaan hoteela tokko naaf beeksisii hoteela tokkoof ispoonsara gisee waamuma nyaataa san malee bar waan takka nama isin Isin sanattu bara jetti nyaatanii. ji'a sanuu dhaabbataadha kan isin yoo waan takka nama Kaafiro. yuutuuba dalaguuf yoo ni baate kana keessa yuutuuba dalee yoo ni waan waraabne yoo maarreen goone yuutuubni tokko bara guddaa amata 3-5 amata hangana sitti fudhata. Bar viidiyoo ati takka hojjettee ta'u biyya kiyya jireenya kee haa waggaa meeqaa sirraa jijjiira. Biyya kiyya hin beeku. Ati online hordofutti jirtu saatiin kun. Online hordofutti kijiba. Waan kijibaati malee waan dhugaati miti. Nama si taajjaba. No, Nama si akkasii taajjaba miti. biyya kiyya. Ati amma mootummaa xirra naa caalaa yuutuubariin ta'uu lafa kana taami. Dhugaa dalagaan keessan dhaabbataa. Kanyis dhaabbataa. Kanyis bar isa akkuma isin akkatti dhiyettanii fiddan nutillee bar hin qabneef na namuu danfeetuma fida. Gina immoo kamturra caalaadha biyya kiyya. Inaa mana kamturra caala. Akka gubbaa dhiqatanii bareedanii yaa'an kanaa miti. Isin hin dhiqattan jechuudha. Sammuu namni keessani malee Bara yuutuubara kan danda'u hundeen bara kabarate. Kayni keessan baaduu. Yooni waan takka. Amma waa'ee fiishaan jenne kamtu caalaan jee ma Hacaalu Habibie maal taate? hojjetaa mootummaatti caala. Hacaalu yuutuubara Hojjetaa waan ta'eef. mootummaa. Ati gowwaa ta'uu jira saayibaa fa'i. Akkamitti yuutuubara jechuun bari. Nama kun soddoma nyaatuuf nama kun kudha nyaatu kamtu caala? Amma Itoophiyaa keessa yoo ijaarte yuutuubarri nama meeqani caala? Nama sadii caala. Warri silaa karaa wanni ittiin. Bakka akkana jechuun bara biyya keessa nama silkii tachii miti silkii maashina fayyadamuun jiru jechuudha. Haaya wal morkii fi gartee falmiin teenya tana fakkaatti. Mee hojjetaa mootummaa ta'uudha moo yuutuubara ta'anii dalaguu caala jettan? Yookaan nama sooshaal miidiyaa tokko taatanii dalaguu caala jettu. Akkasitti wanni gartee jarri itti wal falmiin irraa kana fakkaata. Isinoo mee yaada keessan koomantii jala nuu haya. Yuutuubara taatee hojjechuudha moo hojjetaa mootummaa taatee hojjechuu caala jettan? Galatoma waan daawwattaniif. Galaana qoosaatti gaafa. Itti fufa. Paartituudha.